Ani naabana ayyaanaan argamaa jumaanaan takkitti hoggaa torba erga biraa baate na yaade nan dhungadda reefuma hirreen dhungadda jennaan na didani. Nabukkisa jennaan didanii na jalaa yabbananii awwaalanii ammaarraatti qalbii dhabe sammuu dhabe angoolii dhabe deerri reeffa gubbaarra noola galgalli reeffa ganamni reeffa basaskaana gubbaan oola angoolii dhabe sammuu dhabe. Qabbanni baay'een keessanii yaadattu jedhee abdiin qaba. Ji'a shanan kanadha kan isheen duute reeffi biyyatti galee. Akkuma yeroo baay'ee jedhu jechuudhaani namni du'e hin dhagahu, namni du'e takka du'e hin dhagahu garuu warri maatiin haati umurii ishii guutu bu'aa haftii, rakkataa haftii, gubataa haftii akkuma jedhu kunoo argitan jechuudha. Warri qabbanni haatiif abbaan ishii gara miidiyaa dhufanii gadda irraa ka'anii gadda isaanii fixatanii amma dhugaa ishii barbaachacha dhufanii jiru jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kiyya galata waaqaa ta'u egaa ani isaanirraa kee waan waa'ee isaanirraa keellee waan haasa'u sinan qaba. Waa'ee mucaa sanaallee baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf mucattiin waggaa torba haati tokko jechuudha waggaa torba mucaa ishii itoo hin argin turtee reeffi ishii yeroo dhufu reeffas arguu dadhabuu jechuun waan biraati. Reeffu mallee argite kun reeffa mucaa kooti jettee ilaaltee awwaallachuu dadhabuun ishiillee haga amma akka mucaan ishii hin duune amantee fudhachuu dadhabuu ishii godhe jechuudha. Haadha kana baay'ee nama gaddisiisa. Egaa namni waan facaase hinuma haammata, waan facaase hinuma haammata. Gaarii yoo facaase gaarii, hamaa yoo facaase hamaa haammata. Mucaan kun immoo jechuudha erga waggaa torba jedhaniiru warri dura waggaa 3 dura nu gargaaraa turte jedhanii ishee dhumaan jiraachaa turre rakkina keessaan sin baasa jettee deemte kana booda rakkattaniidhaan deemte ijoollee keenya nuni kasala gurgurree abbaan immoo muka baadiyyaatti muka faa soqanii saanqaa faa baasanii waan akkasii baadiyyaa keessatti rabbeezaa garaagaraa hojjetan hin jiru. Akkan hojjetanii ijoollee isaanii guddifatan ijoollee 7 qabu. Amma 6tti nu jalaa galte jedhan jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haati kuni as keessatti jechuudha haasaa ishii keessatti waan isheen jettee Beeruutirraa yeroo isheen gara Dubaayii darbitu naa ta'uu didee biyya biraatti hin darba yeroo isheen naan jettu kottu na argiti deebi'in jedheeni na argi deebi'ii jedheeni ture jedhan. Egaa yeroo baay'een illee waan kana sinan gorsa dhugaa dubbachuudhaafi umurii dheeraa akkas waggaa dheeraa yeroo biyya namaa keessa teessanii walittuma fuftanii hin taa'inaa siniin jedheera. Dhugumadha. Ilaali amma mucaan kuni atuma yeroo sanallee dhuftee argiteetti ta'e waan tokko haati kunillee ammallee isa waggaa 4 dura irra deebi'anii hin dubbatan ture. Inni kan biraa immoo haati kun humti jechuudha dhukkubsatanii yeroo isheen dhufuudhaaf mucaan kun kan duute dhufuuf erga kaate guyyaa erga lakkaawwattee dhufuudhaaf jedhanii maatiin ishillee erga dhagaanii kan duute ishii argamee du'aan ishii gale. Akkasii miidiyaa irratti dhageessanittis akkas akka ni dhageettis akkasii jechuudha. Yeroo sana haati kun hin dhukkubsatu opereeshinii ta'uudhaaf ture. Qabbanneen maal jettiin seetanii anatu dhufee si yaalchisaa otoo hin dhufiini opereeshinii hin ta'iini yaada jedhu itti himtee turte jechuudha. Isa dhufa jala geessi kana. Garuu haati kun hospitaala dhaqaniiru. Guyyaa isheen du'a ishii dhaga'aniyyuu hospitaala turan. Hospitaala keessa na deebisanii karaarra na buusanii gara manaa na adeemsisaa too jiranii natti manii du'a mucaa kooyyuu jedhan. Na mucaa kiyya reeffuma ishiillee hin agarree du'aa ishiis hin agarree dhugaa ishiis hin agarree amma waa'ee dhugaa ishii barbaaddachuuf kan isaanii akkana dhufan jechuudha gara miidiyaa irratti. Yeroo sana namni hunduu sagalee ta'ee humaarra hin gahamne ammallee ajannaa godhatanii sagalee ta'uu qabdu. Inni kan biraa immoo viidiyoo sana ilaaluu qabdu. Viidiyoo sana yuutuubii isaan irratti gadhiisanii sana badaa'anuu yeroo jalqabaafan arge yuutuubicha. Viidiyoo shi kukkutanii tiktookii irra geessatanii irratti diiwuutii gootanii sagalee ta'uu qabdu dhugaa. Sagalee ta'uu qabdu. Maallaqni maqaa ishiitiin walitti qabame illee nama biraaf hin kenna jedhu viidiyoo sana dhaqa guutuusaa dhaggeeffadha.
Soofumarmoo maal jedha YouTube soofumartuu bii waan akkanaa natti fakkaata. Kanaafi wanta harmeenii qabbannee haasa'anii fi wanti qabbanneenii taatee isaan immoo kana haasa'an gidduutti maaltu namatti mul'ata seetanii biyya namaa yeroo dhaqanii waggaa dheeraa cal jedhanii biyya namaa taa'uun hin ta'u. Gidduutti dhuftee warra kee ilaaluu qabda, maatii kee ilaaluu qabda. Yeroo baay'ee namni tokko amma ni kaleessa viidiyoo tokko ganni irratti hojjedheen ture. Ganni irratti hojjedheen ture. Isheenis haadha jetti haadha koo itti animma maaliif Joordaan irraa gaafa gara Dubaay darbite sana Itoophiyaa geessee maa hin deebine. Itoophiyaa geessee maa gara Dubaayitti hin deebine. Gara Dubaay maa hin dhaqne jedhan ture. Maaliif waan baay'ee jira ka biyya lafaa keessa osoo fayyaan eegamu ni dhukkubsatu du'a, osoo dhukkubsataan eegamu inni fayyaan du'a jechuudha. Kanaafi namni immoo haati keessattuu haadholiin immoo ijoollee isaanii yeroo yerootti arganii hin barbaadu. Tarii haati kunis akka kana dhukkubsattu mucaashii yeroo argituyyuu fayyummaa nutti dhaga'amuu danda'a ta'a hin beekamu. Kanaaf yaada dabalatee dhukkuba dabalatee baay'ee nama miidha. Kanaaf ijoolleen keenya garuu yeroo baay'ee umurii dheeraa waggaa dheeraa cal jedhanii taa'u. As gidduutti gaappii uumanii baay'ee bareedaadha. Tokkoffaan isaanumaafuu baay'ee gaariidha. Ofii isaanii waan qabaniif waan hin qabnellee carraa sanatti fayyadamanii adda baafatu. Qabeenya qabaniif qabeenya hin qabnellee adda baafatu. Warra isaaniillee ilaalanii gammadanii ofis warri hin gammadutti jechuudha. Deebi'anii hojii isaaniitti deebi'u jechuudha. Kanaaf viidiyoon kaleessa dalagee irratti haadha isheetu gargaara. Haati ishee rakkatu eenyu qoricha bitaa namni jedhe tokko jira. Ani ganni maa biyyatti galtee hin hafneen jenne. Maaliif carraa sanatti fayyadamtee dhuftee haadha ishee ilaaltee hin deebine. Deebi'uu dandeessi sirriitti. Biyya sanas kaansaliin taane Dubaayis kaansalii miti isheen dhaquu dandeessi. Ijoolleen isaanii amma fudhateetu immoo haala mijeesseeti viizaa ergaaf. Kanuma wanti addaa wanti uumamu hin jiru. Adeemsichi kanuma. Garuu ijoolleen keenya erga darbee sareen dutti jedhama. Waan hundumaayyuu jechuudha. Yoo biyya sana keessaa dhufanii waan deebi'anii deemanis ittiin fakkaatu tokko waan karaan itti cufamu faatti fakkaata. Bakka waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf qabeenyuma ofiifillee waan qaban ilaallachuufillee carraa wayiitti fayyadamanii biyya gaanii otoo deebi'anii baay'ee gaariidhaan jedha. Garuu ammallee isinis sagalee ta'aa fi mucaa kana qabbanneedhaa fi dhugaan ishee haa bahu. Inni nama aarsee nama guggubuu reeffi akkamitti banamuu didee isa kanadha. Nama hundumaattuu kan gaaffii ta'e reeffi achis yoo dhufe asittis yoo ilaalame maal rakkoo qaba, yoo qoratame maal rakkoo qaba tokko reeffi sun akkamitti banamuu didee saanduqni sun maalidha? Saanduqni hin qollofama miti. Yoo qollofamuu baate meeshaa garaagaraatiin falaqqaqanii banuun hin danda'amu. Maaliif hin banamne? Inni kun ammallee haadha kana harmee kana boosisaa jira jechuudha. Mucaa koo yaade reenfa ishiillee nan dhungadha. Amma mucaan kun erga awwaalamte gara ji'a 5ti. Kana booda yoo banamte yaalamte yoo kan jedhu kan isaanii ragaa garaagaraa kan isaan sassaabbachaa jirani ammallee buqqa'ee yoo qoratamte iyyuu kan jedhu sassaabbachaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Nama jabaa of biraa dhabuu isaaniiti yeroo sanattis nama sirriitti beekuuf nama jabaa ta'e nama waan hundumaa bira gahuu danda'u jarri kun maatiin kun of biraa dhabuu isaaniitu mucaa isaanii akkanumatti isaan awwaalchise malee mirga guutuu qabu. Mucaa isaanii nuni shakkina biyya ormaatti duutee dhuftee nuufaa ilaalamtu nuufaa qoratamtu. Kan biraa immoo bannee reeffa ishee ilaallaa isheef ishee ta'uu dhiisuu mirkaneeffachuu qabna. Itoo jedhanii isaanis jecha namaa fudhatanii dhugaatti fakkaatee amma garuu wanti sun hunduu soba akka ta'e baranii baay'ee gaddaa jiru jechuudha. Kanaaf dhugaa ishee waaqni haa baasu. Ammallee dhugumadha. Namni waan facaase hinuma haammata. Of ajjeeste taanaanis marzii dhugde taanaanis nama jedhame nama shakkame sanatti ajjeese taanaanis waan hundumaa hinuma argata jechuudha. Yeroo sa'aatii isaa eege. Garuu isin immoo sagalee ta'aa fi tokkoffaan gargaarsumti maqaa isheetiin sassaabame maallaqnumti maqaa ishee dhahatamee sassaabame illee haadha kanaa ta'uu qaba. Haati kun amma ganaa opereeshinii taati ammallee jechuudha. Beellama qabattee jirti waan ta'eef
maallaquma itti yaalamtu haati kun illee argachuu qabdi jechuudha. Silaa mucaashii kana gargaaraa ture, isheetu waan hundumaa godhaa ture waan ta'eef mucaashii waan dhabdee fi waanuma yaaliidha ta'ullee sassaabuu fi qabdu garee uumtanii warreen irratti hojjettan baay'een keessan jirtu waan ta'eef jechuudha.